ani gammachuurran jira waaqayyo keessa kootti na gammachiiseera garuu immoo eebba koo boojuu koo daddabaleetu na agarsiisaa jira waan na ilaa ture hundumaayyuu fidee harka koo irratti naaf gashaa jira jechuudha waaqayyo waan bakka kan koo hin ta'u kan koo dhumateera waanan jedhe hunduma fidee harka kootti boojuudhaan waaqayyo bakka akkana yaadate nagaa keessanii nageenyi waaqayyo ala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadhaa jirtu nuti jirra nagaa keenya xiqqoo hindi mimmisana fakkaata akkam isin jirtu miti nagaa keessanii jiruuf jireenya akkamii biyyi arabaa maal fakkaata nagaa keessanii jirtu anis nagaa kooti samoona kana badeetanan jira kot daangoo tokko na rakkisaa jira inna jidduu kana badeetanan jira jechuudha akkam badeemmoon iyyuu nan beeka baqaaluma tokko kan badee jechuudha dhugaa akkam isin jirtu nagaa keessanii hordoftoota tokko biyya keessa biyya alaa jirtanii xiqqoo hindi bimmisa hin beeku maaliif akka dibimmisa jedhulleeyyo inna anis nagaa kooti jiruuf jireenyi bareeda isin akkami nagaa keessanii jirtu nutis jirra nagaa keenya maatiin koo waatiin koo horiin koo manni koo bultoon koo waan hundoonoo koo nagaa irraa afaadan siniin jedha hundiyyuu nagaadhaa dhugaa waaqattaa tolu ammoo xiqqoo mana hin turre jechuudha keessaa miriindaa dhugeen kana amamoo bishaan dhoobadha jechuudha dhiifaman isiniin jedha ammumanii alaa dhufasii jechuudha kanatti namni miriindaa dhugee ama bishaan itti naqate innaa kottaa dhugaa mana hin turre dhugaa waaqa kuno amma reefu alumaa dhufee tanani viidiyoo isin waraabuu jammare jechuudha alaan dhufaa mana hin turre jechuudha kuno borsaa ku biyya arabaatiif fidadhee dhufe ishii kana hin bareeddu bunni ishiis qaba bunnii fi kanan qaba garuu bunni takka qabadhee hin beeku kanan qabadha jechuudha irra baay'inaanii inna har'a surprise isin godha jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi jechuudha ani jiini arfan kun waaqayyoon nattaa irraanfatu malee baay'ee bakka waan naga gammachiisu waan das na jedhutu naaf ta'aa jira galanni gooftattaa tolu isa immoo jireenya koo keessatti biyya namaatiin nagalchee qixxee nama na dhaabee namaan na qixxeessee har'aan nagayeef galannaa ta'uun jedha dhugaa inni galataa fudhatu waaqayyo yeroo tokko hin dhaga'uu hin arguu jenna malee maaliif jennee waan hundumaa jarjarra malee waan hundinuu guyyaa waaqayyo jedhe malee hin ta'u guyyaa inni jedhe immoo wanti hafu tokkolleeyyuu hin jiru irraa dhugaa dubbachuudha ji'a arfan kana keessa erga jiini kun seenee amma gannoodha gannoon gaaf 29 har'a akka Itoophiyaatti bulii 18 bulii 10 wayinnuu afee jechuudha gannoodhaafi innaa erga jiini kun seenee dhugaa dubbachuudhaaf baay'een gammadaa jira jechuudha dhugaa waaqattaa tolu galanni isaaf haa ta'u bakka waan hundumaayyuu waaqayyo waan inni jedheen hundumaayyuu dhugaa waaqa jireenyi biyya lafaa hin guutu garuu soorummaan irra darbus immoo homaa tokko namaaf hin godhu waaqayyo waan keessa jiraattan waan nyaattan waan uffattan qofa isin hin dhabsiisin malee qabeenyi guddaan homaa tokkollee bu'aa hin qabu jechuudha obbolootan koo waan nan gammachuudha keessa waan xiqqoo qabaattanii irratti waaqayyoon galateeffattaniinna waan hundinuyyuu isiniif ta'a jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi ji'a kana baay'een gammadaa jira jechuudha waaqayyo waan na gammachiisu bakka ani jechuun seenaa koo garuu biyya arabaa keessatti baay'ee rakkadheera biyya arabaattis immoo nan xaare nan dadhabe malee wanti naaf guute hin jiru jechuudha waaqayyoon immoo yeroo isaatti inuman komadhe garummaa waaqayyoo gaarummaadhaafidha waan hunduu lakka gaarummaadhaafidha jedhee tanani dhiisaa ture jechuudha waan hundumaa dhugaa yeroo seenaa koo yeroo yaadadhu isan biyya namaatti rakkadhe jechuun biyya kanattis immoo duruma yoo soon hin deemin dura
bakka seenaa koo keessa bu'ee isinitti hin odeessine malee dhugaa seenaan koo seenaa baay'ee nama gaddisiisudha. Seenaa dhuguma kun keessa darbamaa jedhamudha. Garuu namni namummaa koo foon koo kana ilaaleetu ani natti tolus natti badus waaqayyoon nan galateeffadha. Garuu natti tolus natti badus of hin cabsu jechuudha. Akkuma bakka yeroo hundumaa natti tolee jiraadhu nuuf fakkeessa. Yeroo natti dhaga'amus yeroon gaddus yeroon hin gaddines jechuudha. Akkuma nama kamittuuni bakka qixxee namaatiin wanni ta'a malee tasuma of hin cabsu jechuudha. Bakka waanan qabu miiccadhee uffadhee tanan qixxee nama ta'uu barbaada malee bakka cabee akka namni na argu hin fedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf amma ani of jajaafi miti. Namoonni baay'een alatti yeroo na argan ati hojjettuu mootummaatii naan jedhu. Hojjettuu mootummaatii ati hojii qabdaa naan jedhu. Nama hojii qabu fakkaata fa'aa naan jedhu. Dhugaa dubbachuu garuu ani hojii hin qabu manuma keessan oola jechuudha. Garuu waaqayyoon yoo waaqayyoo kan simboo namaaf kennu soorummaadhaan wanniidhaan osoo hin taane yoo waaqayyo simboo isinii kenne dhabdanis argattanis waaqayyo nama keessatti isin bareecheetuma isin mul'isa jechuudha. Waan dhabdan isin fakkachiisu jechuudha. Nama qixxeedhaan nama jiraachisa. Innaa dhugaa dubbachuudhaaf seenaan kee maalidha? Maal keessa dabartee eelsu jettan immoo na gaafattani tokko lama jedhee tanan isinitti himuu nan danda'a. Maal keessa akkan darbe jechuudha. Lammiifaan akkamittiin akkan wal baree akkamittiin akkan immoo isa faana bu'aa baay'ee meeqa keessa darbinee akka har'a geenye akkamittiin akka har'a aniif inni bultoo godhannee mana tokko keessa jiraachaa jirru jalqaba korraa kaasee immoo yoommoo eelsuu seenaa kee durii kana nutti migaraa nu nyaateettan immoo dhugaa dubbachuuf tokko lama jedhee isinitti himuu nan danda'a jechuudha. Garuu waan hundumaa odeessuun sirrii miti jedhee tanan cal jedhee jechuudha. Garuu yeroo tokko tokko barumsa ta'a jechuudha. Obboloota ana duuba jiraniif barumsa ta'a seenaa koo osoon isinitti odeesse jechuudha. Garuu galanni waaqayyoof haa ta'u ammayyummoo waaqayyoon inni na gammachiise inni waan hundumaayyuu waan ani isa gaafadhe hundumaa waan ani isa kadhadhe hundumaa inni immoo naaf kennaa jiru galanni isaaf haa ta'u. Waan hundinummoo guyyaa waaqayyo jedhe malee in ta'u guyyaa nuti jenneedhaaf nuti jarjarreedhaaf anaaf maaliif kankoo maaliif ture jenneedhaaf miti guyyaa waaqayyo jedhe waan hunduyyuu hin ta'an isiniin jedhaan obbolootan koo. Innaa jiini kun erga galee baay'ee tokkoon gammadaa jira. Waaqayyo waan na gammachiisu na agarsiisaa jira. Boojuu kootu dhufe jedhee tanan ameen jedhee fudhadhee anis jechuudha. Inna galanni waaqayyoof haa ta'u. Haasaa isinitti hin dheeressu. Har'a maalidha seetanii ji'a kana keessa waa baay'een naaf ta'e garuu dhufee isinitti hin himne isinittan hima karaa fuulduraatti ji'a kana keessa maal takka naaf ta'e dhugaa ji'a kana baay'een gammadaa jira jechuudha. Waaqayyo galanni isaaf haa ta'u ulfinni isaaf haa ta'u waan ji'oota kana keessa naaf ta'e hundumaa isinitti nan hima. Garuu ammaaf kana isinitti himuu barbaada jechuudha. Kana har'a YouTube'n birrii naa kaffale jechuudha. Qarshii naa kaffale jechuudha. Qarshii argadheedhaaf miti garuu kanan gammadeesi durumayyuu ani gammachuurran jira. Waaqayyo keessa kootti na gammachiiseera. Garuu immoo eebba koo boojuu koo daddabaleetu na agarsiisaa jira. Waan na ilaa ture hundumaayyuu fidee harka koo irratti naaf gashaa jira jechuudha. Waaqayyo waan bakka kan koo hin ta'u kan koo dhumateera waanan jedhe hundumaa fidee harka kootti boojuudhaan waaqayyo bakka akkana yaadate. Akka inni na laalee akka ijji isaa na argee ofirratti bareen jira jechuudha. Waaqayyoof galannaa ta'u waan hundumaa irratti duris isan galateeffadha har'as isuman galateeffadha. Isatu nama na godhee isatu seenaa koo jijjiire isiniinis akkanumatti waaqayyoon akka anaan ji'a kana keessa waaqayyo Kiristoos na yaadate waan hundumaatiin na yaadate na gammachiisetti isinis isinaa gammachiisu. Akka kootti boojuun keessan boojuun ture keessan barri boo'ichaa keessan barri gadda keessan inni isin dabarsitanii boojuudhaan isiniif haa dhufu. Waaqayyo ija isaatiin isin haa ilaalu. Waaqayyo gubbaarraa sagalee isiniif haa ergu malee wanti ta'u hundinuu wanti tokko wanti afu hin jiru. Wanti hundinuu hin tura maleeyyuu hin ta'a. Obsaan isiniin jedha. Har'a dhugaa dubbachuudhaaf YouTube'n birrii naa kaffalee jira jechuudha. Qarshii naa kaffalee erga YouTube jammaree tureera. Garuu immoo YouTube hojjechuun baay'ee ulfaata bu'aa baay'ee qaba. Waa baay'ee qaba hin beektu warri YouTube hojjettanii baay'ee dadhabbii qaba jechuudha YouTube'n.
garuu namoota qixxee koo jammaranii kan dhiisanis jiru kan immoo milkaa'anii qaata qarshii kaffaluufi jammaranis jiru. Ani garuu guyyaa tokko maaliif qarshii naa kaffaluu didee maaliif kan koo ture jedhee gaddee hin beeku. Yoo bakka yeruma ta'etti naaf haa kaffalu. Ani ammana yuutuubittis cinqamee hin hojjedhu baay'ee siin dhufu hin beektu. Bakka yeruma ta'e gaafuma waaqayyo jedhe haa ta'u jedhee tan baay'ee homaa yuutuubii kanatti of hin kennu jechuudha. Homaa baay'ee hin hojjedhu. Innaa waaqayyo jedhe kara fuulduratti nan hojjedha jechuudha. Kana booda nan hojjedha lammiinis yoo tole naan jedhe nan fidaani garuu waan tole jedhu nan fakkaatu. Yuutuubiin har'a kun akkaawuntiidha kun nigdi baankiidha. Utaalloon naqabee samuuna kan na coccoreessaayyuu ammallee fayyeen jira galanni sattaa tolu. Kun yuutuubiin kanaanan nigdi baankii kanaan qarshii naa kaffalee jira jechuudha. Baay'ee gammadee tanan jira. Isinis warri akkanatti yuutuubitti dadhabaa jirtanii waa baay'eetti ta'aa jirtanii waaqayyo sinaa gargaaru. Yuutuubiin immoo hojjetanii numa kaffala inuma nama gargaara jechuudha. Garuu yuutuubii qarshii yuutuubiidhaanis namni qarshii yuutuubii qofaanis miti kan jiraatu. Garuu immoo namni qarshii jibbu hin jiru. Qarshiin inuma nama gargaara. Kunoo ani amma har'aatti kananii biyyatti gale waggaa guutuufan jira. Yeroo sana doolaara 10 bichaan keessaa qabaayyuu yeroo biyya galu garuu amma ergasii kanuma irratti hojjedhu naa assaabee naa kaffalee jira jechuudha. Yuutuubiin baay'ee gammadeen jira. Warri laayik sheerii naaf gootan warri eelsuu jabaadhu nama jettanii na jajjabeessaa turtan ulfaadhaa galatoomaa isiniin jedha. Anummoo samuuna kana dhufee waan sapiraayizii sin godha. Waan sin gammachiisu sinitti hima waan naaf ta'e hunduma sinittanii hima siniin jedha. Baay'ee gammadee tanan jira. Isinis akka kootti gammadaa warri itti dadhabaa jirtanii argadhaa. Dadhabbiin keessan lafatti hin badiini warri immoo walakkaatti dhiiftanii yuutuuba dhiistanis immoo itti deebi'aatii hojjedhaa. Hin turayyuu malee yuutuubiin inuma kaffalaa. Isiniin jedhaa. Baay'een isin jaalladhaa baay'een isin kabajaa. Baay'een isiniin jedhaa. Ciao. Nan dhufa nan deebi'aa hin badu jechuudha. Kanaafuu galatooma warri na jajjabeessaa turtan isiniin jedha. Warri qixxee koo jammaran baay'een isaanii kaffalameeraa fi garuu ani har'a immoo tureemmoo kan koona har'a kan keeti baqa waaqayyo yeroo kee ga'e jedhee waan tureemmoo kan koo immoo sa'aatiin ga'e naa kaffaleef baay'ee gammadeen jiraan isiniin jedha. Galatooma baay'een isin jaalladha baay'een isin kabajaa. Baay'ee nan dhufa immoo anu